Udah mirkan kabui kan jadi untuk pendupat nama galgalan. Akasi mera wakai. Anserati mirkan kabui. Make up deh kan ini. Wakai si gargaru udah mirkan apa? Maka kisah merdaun ka on kafada ije kisah berrebu fada wakai yo karan. Boleh sisi lawan orang gerak. 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 Karena orang ini orang kami orang ayu kopres selayu semilu hindanda. Hindanda ini kopresu hindanda. Laharono udanda hindanda. Ibaru danda hindanda. Kamabam bana kau hindanda hindanda. Garu semilu dah mereka. Nabi tu pakai kau kami teka jadi Nabi itu dah mereka kau eden. Raji saya sepukul nasihat tanya pun lekop sektor barra akan cerita dulu segala tefata. Si balik sudah orang ayu kopi fata ni semilu nandani. Dubi warna firdi serati hambe salis himbushesida. Wanti garboni ko anabra argatan isa Kanada. Isani kis anak luga bahasa jadawa kayu buftan macam. Banchila yatasarra masara ay kanawan. Mereka jadawe nation narati kopai fitanim bawa dami. Nation narati kopai fitanim bawa. Hingkaran Yesus Buddha. Dia afura kesa wa kayu dah kena galgalkan awat tu ta. Kanjete magadi jadi ni true betul dunung fatu wa kayu karan. Yesus Buddha. Amin. Gufta Yesus ati beka da, ati danda da, ati kulkullu da amanama. Galan ni bara-barati Yesus kira ti sifatau. Amin. Hamma jette ke sawan jette itu dangis. Sabake gargaru da mirga kap. Amin. Yo kaya barban namfu te wagali ba Afrika soddo magarbu majala kese. Ai chakula ni modin kira na chisbaste. Ati dandaan adalah sifatau. Amma oboletin na lagi sukung gargar saf. Gargar muda. Oh fundi jala bauda patat. Obolet sama na lagi fatukun. Why sati derbi tigal galakana dinki to ko hojjadu buli. Me ittisif darba wa kayo men yetalata. Wa kayo namni dange sunjuru namni orko hinjur. Yawaddadawni alorgalna kafitu tuwa garzandai chakkul tablu tasfwa. Inni wambar bade ko dajena ati wambar bade ko tagalan sifa taw inni siratu jeta besun himbusha ayette wara sirati hojjeta kana himbushe sita ayette bushe su sawfratal busha su sawfratal gitu mirgana bani mirgan hagala ni mak yesusin amen nui amantota Kristus iramanna Kristus mo makansa El Shaddai da El Shaddai makana akka teologi baranuti karala mehi kama toko wan gunduma danda bishan fude muka gode rabu danda muka fude bishan gochu danda injan jaca lamma famu me sibate de musin danda arara kaba me jadi me me injan jaca me arari sakan torbe miti kan jami ti kan wagami ti kan barabarat El Shaddai da almanu dande ya siu manusia dande me anen jetalata mehin danda ini kan sagale wak iyo akajeda warasiya mesuda kan ratina tu kai amanu imala rakinum tiba walda kristiana kesa juru ofifal manna ana wak iyo rame fa de tokko sakandi tokko fe kingo tafrade ofilo ladende wan hundu batte jala toreni tidabars durga fa mana bunadanu yaro ni jolle to nama wagasa dia furi yaro kursi bunana kaitau nama harkisa balla jalanta yaro kursi dati kamane abicatan kamale na marat wan yo na marat de siara bacala na furata yo abicina hamare garuga shanna sta wa kayo garu wakate duga bau man ijaba unsa sa ana ise de wa kai metina ni nama si barajurut ijaba unsa wa kayo da ise ijaba unsa wa kayo da ise elame Israeli fi Filistin marat bi sana rati wallo la to jiran to ko jira biyitti sa wallo lan kur sirri mada biya Filistin da
alootu maajal qabee kan Filisteemidha. Waaqayyo immoo akka jedhe biyya aannaniif dammansii kennanii fuudheetti geesse. Waaqayyotu kenneef amma namni tokko dana birrii yookaan yoo fuudheetti laadheef birrichi kan namaati. Itti gaafatamaan ana malee namicha isa birrii fudhate miti. Itti gaafatamaan lafa kanaa eenyudha? Beenu badaawni keessa itti gaafatamaan lafa kanaa eenyudha? Waaqayyo. Waggaa 40 lafa onaa keessa deemsisee hin galche. Waggaa 40 kan inni naannesse humna qabaachuusaa warra miidiyaa irratti warra karaa daddaa isaanii loluu irratti humna agarsiise. Akka jedhe gaa Waaqayyo si loluudhaaf meeshaa waraanaa qopheeffatu garuu si tuquu hin danda'an. Maalo ameen jedhi fudhate. Meeshaa tuquu hin danda'an jedhame. Maaliif yoo jettan biyyi lafa guutummaa isaa kan eenyuuti? Kan Oromooti, kan Guraageeti, kan Tigireeti, kan Ameerikaati, kan Arabaati. Har'a rakkinni jiru hundumtuu kan kootiidha. Lafti kan Waaqayyooti ameen jettaa laata. Akkamitti mana dhabde beektaa icciitii tokkoon sitti hima. Lafti kan gandaati waan jetteef mana dhabde amma kanaaf biraa keessa jiraachaa jirtu. Bara lafa Waaqayyoo dhabde biste Waaqayyo sii laata. Lafti kan federaalaati, eeyyee kan federaalaati. Fooniin miti innumti deengana dhufe kun mana laman qabaa'e ani gosa dhiin qaba. Miindaan kee amman homaa tokko iyyuu qabu. Namaa laata Waaqayyo. Ameen jedha fudhadhaa. Yeroo torbeedhaadhaa galle kaaree 200 hiran. Ani immoo kaaree 952 fudhu. Isa biyyaa bira ga'anii lama laatanii kun lafuma xintiitiin kennuun jedhe gagamii man fudhee hambisa. Balsa galtaman bilaaniif kaartaatti baafadhe. Hin danda'amu hin danda'u Waaqayyo. Akka jette Asteer karaa seeraa isa ta'u seeraan ala uumanni ta'etti. Dhageessanii yeroo Waaqayyo ittiin deemtu seeraan ala si gargaara Waaqayyo. Seeraanis si gargaara ameen jettaa laata. Mee harka kee as qabe har'a waan harka kee keessa galchaa. Lafti kan eenyuuti? Dabaleen jedha birriin kan eenyuuti? Isa nuyi cabacabnee jennu miti. Birrinna warq yenee nu jedhe Waaqayyo. Midirinna mollaawa yenee naati. Lafti guutummaa ishee kan koote Waaqayyo. Inni moo maal jedhe ani abbaa keeti siin jedhe ameen jettaa laata. Akkasiin jechaa jira abbaan kee lafti kan kootii siin jedha. Konkolaataan kan eenyuuti? Kan Waaqayyooti. Nama hoomishu kaayira eeyyee, nama kalaqu kaayira eeyyee, Waaqayyo nama sana bira kaawwate malee kan isaa miti. Birriin ati baattu kan kee miti dogongorri kee kana si bira kaawwate Waaqayyo. Warra birriin kan kooti jedhan Waaqayyo birrii namaa kenna warri jettanii har'aa jalqabdanii dogongortanii. Maal jedha macaafa lallabaa yeroo hundumaa nan dubbadha. Boqonnaa lakkoofsa tokkorraa ani qabeenya badhaadhummaa ulfina siif hin kennaa'edha. Waan jireenyaaf si barbaachisu keessaallee tokko sitti irratu kan sitti irratu hin jiru deeti. Garuudha situ qabeenya isaa nyaata miti hormi akka qabeenya isaa nyaatu hin godhaa. Siilaata si'u bira keessa eegdda ta'urra siilaatee nyaachuu isaa wayi. Mee na bira haa kaawwatu jedhaa mee. Dabalame na bira haa kaawwatu jedhaa. Ilaa seera uumamaa boqonnaa seera boqonnaa 10 fudhatanii gaafa laaltanii lakkoofsa 15 irra Museeni sirrii magaalaa arge akkuma kee har'aa kana. Waa'ee qaala'insa kana mudattam taana. Akka taanu isinitti himu akkasuma ta'a. Isinii galaa jira waa'een jireenyaa kiraayin miliyoonaa gal yoo mana sii laatu ta'e manuma kee jiraata dhugaa barandaan bultu abeen jedhe. Yoo sii laata ta'e immoo appaartaamaa sii kennuu hin danda'a Waaqayyo. Mee Waaqayyo naa kennuu hin danda'a jedhame. Ela Museeni jedhame kadhachaa jira. Laasistanii isaa akkas kadhachaa jira. Garuu bishaanichatti iyyaa jira. Waaqayyo dhufee akka jedhe lolli kun kan keessan miti dhaabattanii ilaaltu. Ameen jedhame. Ati immoo iyyuu dhiisi kaayita deemee har'a nama tokkotti waa adeemsisa Waaqayyo as keessa. Eebba keetta deemtaa isa dadhabde sana akka deemtaa harmati bira geessutti bishaanii gaafati bira geessu ka'ee dhaabataa ameen jedhaa. Mee hin danda'ama jedhime. Hin danda'ama. Akka jedhe Musee lolli kan keessan miti kan Waaqayyooti. Waaqayyo waa'ee keessaniif hin lolaa. Isin immoo niyyitu hir'inisi torbe dhaabbattanii ilaaltu jedha. Har'a takkatti dhaabbattee loltu Waaqayyo sii lola ameen jedhee fudhudha. Mee dhaabbadhee ilaala jedhame. Dhaabbadhee ilaala. Bishaan nama hiyyaa amoo hin dhaabata har'a. Innumti kan moommaa yuutuu booda malee wayyaa miti amaluma Waaqayyo kenneefidha.
waa'ee keef gaafa ka'u garuu amala jijjiirrachiisa waan. Bishaanuma dur yaa'utu ol jedhee si dhaabata Waaqayyo nageenya. Ila har'a galgala sitti arraaji. Akka Maatiyos boqonnaa torba lakkoofsa torbaatti baate garuu itti baate. Akkas jedha. Kadhadhaa isiniif kennama. Isuudhaaf daggalatti gala, dhagaatti gala, holqatti gala. Yesuus holqatti naa gale noo katabaa keessa na deeme. Dhagaa jirtanii dhagaan baadhu siin qabu. Funyoo mudhiitti hidhadhu siin qabu. Hundaanaa hidhateera. Cubbuu koo ta'eetu anaan qulqulluu na godhe. Ameen jedhi fudhume. ስለኛ ኃጢአት ሆነና እኛን የእግዚአብሔር ጽድቆች ቶሎታ waaqayyoon godheedha. ሲታየንት ያደራ ለማድረግ ይፈዱ አቲ ቶሎ waaqayዮ ታቴ ታመኝ jedhi fudhume. waaqayyo ሙሴ ፈይን ዱፌ ጋፈ ኩቴ ጨሲሱ ጨኔው ማዳባና ፋርፈተም መለ ጋዬ ከሳን ቀበል ዋናቲ ጋዬ ከሳን ቀምነ ተኮተን ፈረበ ኦሊሲ ፊተሲ ጀዳ waaqayዮ मैं वानन गए के संकल्प तो कोना बुझे था इराम वानन गए के संकल्प तो कोना बुझे था हिंदन दो ही वाकई आदि सिकार गाउन दन दो ये सिकार बच्चा जरा वाकई यो हारना आदि दिन किसी को चुनन दो ही जरे सिकार बच्चा जरा हारना वाकई यो आरारा को दिन सिको लगे इस अतिथि दंडप देखा ना इस अतिथि बरानी राती फोक देखा ना सिबुरानी बासुरी सिंगे ना वाकई यो बाबा शातो रापा खाया मैं वाकई यो वाई को दिफिना बता इराम वाकई यो वाई को दिफिना erga keessa kodhu diinni dur heeboo baatee si barbaadu durrii baatee si barbaadu wangeela nattansi dhufa canjanii mana harkaa furadhu diinni dur dhagaa baatee si barbaadu kaabbaa baatee si barbaadu diinni dur cuubee baatee si barbaadu warqee baatee si barbaada seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 20 Iyyoosaafii tuwaatti diinni foqoqaa jira foqoqaa jira hinnaani xalaa jiru arganii gaafa isaannaan waaqayyo akka jedhe lolli kun kan keessan miti askami harka kee masii kaa galgala kan lollatti keessa jirtu kun kan kee miti ila akkati sirriitti waaqayyoon jaallattu waa'ee keetiin bahee lola ameen jettaa laata ila akka jedhe waaqayyo anatu sinii lola isin dhaabbattanii ilaaltu maaliif dhaabbannee ilaallaree kanarra moo kaaniin faarfannuu jedhanii isaanii faarfadhaan jennee waaqayyo akka jedhan waaqayyo galateeffamaa erga basaan faarfachuu jalqabanii waaqayyo loltuu rimaatti kaaseedha. Isa guyyaa tokkotti 85,000 taphooti. Seenaa sana gaafa laaltan Miikaa'elii loles miti, Garbeelii lole miti, Israa'eltu lole miti. Isaanoo faarfatu bana keessaa. Diinni bakkee kanaame wal gargaaree wal ajjeeseedhaan sagalee waaqayyo. Obboleessi obboleessa ajjeesuudhaaf wal gargaareedha. Itti sii ba'a waaqayyo ameen jedhiin harkaa fudhata. Itti naayin. Diinni kee wal fixuudhaaf wal gargaaraa jedhu. Diinni kee wal fixuudhaaf wal gargaaraa. Dabalitti itti naayin. Diinni kee wal fixuudhaaf wal gargaaraa. Hin danda'u waaqayyo. Hin danda'a. Hello si gaafachaan jira hin danda'u waaqayyo. Hin danda'a. Akkasiin jedhaga dafqa kee malee itti sii baasiin jedhe waaqayyo. Dandeettii kee gara satanitti sii baasiin jedhe waaqayyo. Meeshaan sirratti hojjetame inni sirratti qopheeffame si bira ga'ee hin hojjetu. Ameen jedhu. Ameen. Mucaa wangeela nuti lallabe tokko wangeela lallaba kuni dhiira busheessaa haduu jedhanii Eertiraatti nama gidduutti gadi baasanii shubbitii baafatee fuudhee balti godhe qaccette malee tokko walitti keessaa fuudhee ammas bal godhe qaccette aaree shubbitii basanaan isa dhaate sibiila isaatiin dhiisaa kana waa malee miti inni irra hawaariyaa Bias kami mereka ke. Ina kababala mo na kababala. Ina kababala iti jira mo ni. Sibra ke kanchera mo baljera. Me kanchera de ni do. Toshi sirra tojjeta de dugada nama nafisa. Amma nu makenya ke satatger. Gafa omi hika ortodoksi anda koni waggashan iti bataskana mare mainti. Akkasumatti miti tamroma samari baradde abbaan ko gara waggaa kudha lama taa'u tabaat. Sitti nima. Beeka seeraasa waan hundumaa obboleettiin kosheetti nooni nama waa mudhatu garuu toshara tarkaanfattee kaateeti wayyoo tosharan tarkaanfadheetti miilli isheen bokoke deemtee deebitee isheen lammataa'oo irra tarkaanfatteetti garuu nargin homaan taate toshicha nama miidha miti saayikoo sammuu keettatti qabdu balbala koottan fuuta watan maaliif gaalan gatiin maaliif sangaan gatiin Ani ni yeroo hundumaa nan jedha
antuutuma warri mana namaatti gaddu kuni sammuun ishee antuutaa gadi. Antuutan na gargaara jettee hedduu dadurte sammuun ishee antuutaa gadi. Mi'aani nama waaqayyoo jedhame. Sitti nima inni bofa abdatu sammuun isaa bofa gadi. Ati garuu bofa gararraa jirtaalee jettaadha. Maali foongeelli maal jedha? Ati koomeetu inni moo mataa si dhiiteedha. Mataan dhiitee dhimeetti. Kakwaara keessattuu koomeetu kunuunaaf. Qarra. Akka jedhe leencaan marrataarra jette hin dhiite. Mee namni dhiitee dhime nama nana. Koomicha Yesuus nu waraaname isa bilisa baaneef. Isa kana booda'u sirratti hojjechuu hin danda'u. Waggaa isaarratti mumallaa godhanii loomii soosillaa farsoo akaayii garbuu nuugii maaloo fidanii mana citaan qaba. Mana citaa balbala kaa'an waaqayyo kan naan jedhe gixximmoo ni nyaadhu naan jedhe. Maal jennaan yoo dirra tarkaanfatte akkati maraatuu fidanii ati garuu nyaattee iyyuu bifa baata naan jedhe. Akaayii garbuu koo kan harka guuttadheenii hati koo buna waamte baakoo mobaayila balaaleffata dhaqee balbala dura taa'e. Ilaashee sanaaf sii fidee naan jedhe. Haadha koo wajjin buna dhugaa toshanatti fitti. Enam bulan nana siapa kedeti kok? Nelati, gaduh fidit. Sini kota kok dia mas kena marah. Anu posisi tikam desa tapi dia nak cina kisah ni tuni dia. Apa boleh? Apa kau di mana? Jadi nak kerja tiga mati desa. Posisi kau percaya sana? Anak aku orang mana? Akal saya itu. Mari kita, ayo kita. Sakapura dia. Sini ye. Malin taatan era gooftaan isin miilu boofatu isin idda maalin gootan era gooftaan isin miilu meena miilu toshatun nandeesi moo nandeesu meena irratti hojjetu dhime hin dandeessu jedhin hin dandeessi malee Gojjamiin natte gondoriin natte araba natte hin dandeessi aeroplaanii keessa teessee sirratti hojjetti garuu maal godha inni sirra jiru mo'in guboo inni sirra jiru seeroo godha menaaf Samatan sini dia. Guyyaa sadii faarfatan guyyaa sadii diinni wal gargaaree wal fixe gaafa gadi ba'an jedha sagalee waaqayyo kaabbaan bakkee kana keessa warqeen bakkee kana keessa birriin bakkee kana keessa guyyaa sadii guutuu guuranii fi guddaa dhabane dhaqaa dubbisaanii seenaa bara salamaffaa boqonnaa digdama guutummaa salaa diinni kee baratti ulee baatee si barbaadu miti barakata baatee si barbaada amma kana goota mee barakata jedhame Mila kela wase sufojeta waaqayyo mochama sibiti. Amen. Kakini bana harka budime. Harka kela wase sufojeta waaqayyo mabalbalatti si bana. Amen. Ne harka kesa mirgawan qaba narratti hojii seexana hin hojjetu jedhame. Si gargaaruudhaaf dhimma qaba moo qaba? Si gargaaruudhaaf akka jedha warra firdii sirratti faraduudhaaf qophaan sanarratti situ galashii farada jedha. Amen. Firdiin kee afeera gara isaaniitti firdiin dhaqeera ameen jettee fudhattaa laata. Me waaqayyo waan hin danda'amne keessa waan danda'amu naa baasa jedhame. Waaqayyo waan hin danda'amne keessa waan danda'amu. Ameen. Tokko digrii waan qabuu fi iddoo guddaa ga'e. Dooktireetii waan qabuuf iddoo guddaa ga'e. Me gara markaatoo kanaa dhaqamee kan jedhaati. Kan qubasa kanaan farramu abbaa miliyoonaa baay'eetu jira. Maaliif beektaa? Maayimummaa isaa gargaare miti. Nan danda'a jechuu isaatu gargaara. Ameen jedhee kun. Ameen. Mana nyaataa gurguddaa fooqii kan qaban baay'een isaanii beekumsa hin qaban. Beekumsa qabanii yuunivarsiitii irraa gara waggaa sadiin hojjette irra naanna'e. Dooktaroota tokko mee dooktariidha. Siliippariin dhumee koomeen jalaan ba'ee caatii kana jala baatanii yuunivarsiitii moo barsiisu kol jedhu lafa fagoo warra naannaa lafaa daangaarra jiran kun kan Samaraa kanarra kan jiran kan Jijjigaa kanarra kan jiran maqaan isaa dooktariidha jireenya hin qabu. Inni kunoo qoraan falaxa xibsii nyaatee galaalte. Innoo dooktariidha shirooyyuu nyaata. Mungkin sore sama ayah gak pada guna narga, malnya kalau ini kisah kita itu mesti arti dosa tidak, malu tidak, benda betul je, shiro gak ini, samut cuma aman sih sani shiro tidak ini, mata ada ketemu yang nyata poyo, mata apa yang nyata, samu keke sama tu tidak ini, ada mana ada ni, Bantu kau ni seliti mah, ada tirang budak dekat kisah ni dia mah. Mana kenya keessa diskin kan urgaa ugaa ayyaana waggaa malee foonii wajjin toobata waliin argina. Misuma dhugaadha bar tokko
Sangato ko makinaan na abang ko mo tadarara. Kerja pada tadi kan. Mana baru misalnya Manu maturga. Balasan dia yang ngabagod hari mali aja. Ay, nani bides. Mana turga aja. Laki apa tu phone fude kale mali araya na bitin aja. Hamma kana siya mansis kajirti. Basan nanu da kuya si ko pesiti. Namota baye tinandu bandan. Mebor ganwa me. Atelengo. Bolong sufi nu fanne karabata ke sandi ko da sufi padda ga dibal. Hayya asi hinjaran esa data si. Mari beta akasiti ligi jaye si bari. Rubana hati mana baye worke ti derum te mudai ke esa kat male kubarang kap. Ay, kumara kat te waga ki sia. Kami singa hayya na gadi ba. Yo to le moga hayya sanbata. Setan ni mal gote ek du hayya ke si gote zabanya mana ke ti dia. Kana sirra ka suwa ke yo menjadi betul. Agak ke bergaul nak ni. Akajadu. Kanisa barbaci su kesa wanti tirratun. Akenu yibanau zandi ala salat anu jara barfasa. Akaniya tu bisan syakal sisne. Ante ufatu syakal ka baicara. Nyatanya cun syakal ka ba? Gamacun syakal ka ba? Wa kayo syakal siya bersiswa bengetala. Illa de male hormatunya thai. Harayu na monni bayan indes malenya tan. Milena kamu. Ewan biata. Kasari tu sangkalanya. Isai hogan tu cala jira. Ewan tu mau kenani wajira mano. Hotel apa kana? Mati namu sama kan sana. Baru cikgu saya kegiatan. Karabata ini te. Syakit abang kami yang berkone mui. Maka aku tak Yesusi. Jirenya si ajaran ci sobenye demi. Akesa ko bunane je chajar anenyo akate inde garu nama to poraka bube. Aham ke dikai dapat yo untuk kesini Allah bahasa di biki. Ya salat dah ada siabe. Amin. Ila jirenya si syakal si sagufta. Amin. Ne jirenya na syakal si sajada. Jirenya na syakal si sa. Wa kayo jirenya si syakal si. Amin. Meno dinira be abarsi ku nura achaku. Ani wayya kon tikso edami. Baga wa kayo wayya si dogote mali beta fikuri desi. Attabiti si fabitu wa kay. Wayya mo fe sudite, kawe sudite. Achumate da yo kanjat yo kana yana tu fatta wa garu to shimase. Yo chirte urte wa kayo harat si basa benye di brandi. Biar kake bergaul kami. Ya wa kayo edami. देखो ता ना जिंगो को आज गरुड़ उगाना सा वहिया में उफचू ना बरसी से ना है कोपे में खावचू ना बरसी से ना तो जे स्लीपरिंग का तमाम स्लीपरिंग मना ले तो कुमित इसे मना हो रखे थी कोमे सी कूट निकल का तमाम मना सा makanya इसे मना सा सररा हप्पू नो फुरत बगा सी बताऊं वाकई सी के तरह में ये ताला था harga kesan rakada jirenya na syakal sisi rani dapat jadi me jirenya na syakal sisi ela sam Israel me gofta ma tu kamuti la jadi dema wa kaya du fekede lamma tagali ngel tokkati wal jettedem tu sigodai amen akkati wal jettedem tu si agodu gofta amen lora wajib jadi fitam dokter itu kedua bersisa Biye zaiti nu tergan kana biye zaiti nutritionist pranis nu tergan kuni orichi sasa chumeje ukuba kana ngafa kabam tam biye masana tane fayet inni kamal goda ukuba setti gurgure ko richa setti gurgure ate tese mala man salat allah boltanu agargar disi ke kesa ayo murgala kabo magada da sotai imam na da nya to ene mano zaiti mana kabren maglam mali isne Atam jangan himmiya jangan duri muat daibeka imam yao elawan to konsitima wan makabuna nanna kumat dukan elawa kayo nam titi sana takkan jadi dadama ko duke sangko ki kesa musim pidawa kay amen garwat pati kani kusan tatanani bike balarra ibaje balarra dugana gaga ya nama tano ke tadira jo dedur ba changi na mo facasa makana kau ke tada luar makabani malik Yesus bakabus amen namni wa facase dana kesan jero ni apante ke satanan afane ka hawa hinya tu tanah setilla duga sa duga wa kayo nasa wanta facaste ham te tigalagali treme barkat tu medara ultima yom fu dike sama bare yom ki baat ya ka tu gabisan batati
Sambat ko duwara si basawa. Jati ka muya ko rin. Doon ka dumabas. As ka ba ka kakisan na lang ka? Kan dumasi fabas waka. Wakayo. Lugar na malata nito. Namatamara wakay. Namanyatong niya talata rawangin. Laban-laban niya, injiran. Lazari, zan. Namicha ka kaso budeni lato. Betusin. Sanyi malata. Isa nyato ko. Isa kamu yere. Medu badami isa nyato malata. Orang dia sadura ko na sagad. Agatilala na ko sa sagad diyan kabati. Isa budena nyato budena latay. Isa sanyi ka kaso sanyi latay. Isa kam tu cha. Sanyi chala. Nami sanyi kamu minangkap. Nami kongko kamu sanyi kamu. Beta no imala ye macam kullu mor majaramit. Budde kenya har aburi je duda to kotti budde na kenya har raya nani wana rakada chunke gari te yeti wa kayo to go wate ni. Dada kepat bisu mayung kana talata. Ya bakenya walla tikanya renjo ngapa ka samdata. Mana tikani ngene juru kana apa bani ulu. Hin kotti te siar gadder. Kuya kyo tenna te kwadani fasi asa di jetu kamna. Hara wa murti sitawa kayo wasi goda. Amin. Me amin jadi mafradu me. Amin. Elame raji Daniel bokonna kudan nakalala la kumsa kudan. Daniel takaje. Wa kayo mbejati si basa beta gafati murti siti. Haru ma yukate me yakin obori de kalkabe inso wangela winge do jirano shena wa kayo raiti si gode. Amin. Daniel takaje de ka en fula wa kayo tu gado bebise wa kayo nan kada dawai sabake nyaina utunni kadati waqarra right bale waqi lolli jira Mikaeli wae sa ku yadi tabi tokkolo ne dufe da akede ya jalla tamana mawaqayo aizo kadan nike daga amera amen gedame ሰውነትን በአምላክ ፊት ለማዋረድ በወሰንክ ጊዜ ጸሎት ተሰማ በጸለይክ ጊዜ በወሰንክ ጊዜ ወረማረፋስ በራ ማለት ቀጨብስኔ ምትለለም ነገር ሁንድራል Elame gafati murtesi te mo gafati so masa gada gada tesi daga me. Man murtesi te li talatat. Wanti kajela datana ututi daqiqa lama hin kadati wa kayo na gade. Amen. Kanacho bose ma bose dis. Ila samati torba tin isini debiya. Kadada isini fkennama. Achiyo gadi baati barbada. Inargatu ti bodo balbalaru rukut. Mana barbada ya bofta mana nakeni wagam mana kada teta boni jan kadi dafa barbad amen mana barbad dosis ela kuno arga ere rukuti bofta mbadi tasibas amen hinda to ko kajet mali wa ko sikidu bade tore ganjira yesus hindandai wagap pesana ras hindandai kata mo gobatan dura pedu hindanda tuje to kan dune wa kan si agarga amen itina ini kan masih beraju hindanda tu je to kan dune ni itadeni amen ya talata barabu se faule tura dirire baraya su fagar wakasbiti akere wake yordanosi hamma funyani tikute ture dakati ni lake sanchuba gararana anchitae utuma gitu tadem tawa ke gararana si kutaben ya talata betana deme ni nemito akkasumatti hintai jolle kenya durbamo kan jola balle se baye malla inaka kenya dira kunitiya de askole achgore bakara ame kan beto kotar gade wahan sitti maida birage ma usna de asitti mari injera makara me kan birage yo wa ko ne to wat fune mal si bakada bay jesus to da kabole santi sinalwe isabi kagabi amen injetwat era inile mafuna di malataf yo le to comedia na makasali beko hinjalate igati di mo atira ko Kau sintala, kasih dia macam macam ni tu, kita ni senjata dah kita tahu apa dia, kita ni fude, malu tu kalau orang bisa karanya tak apa kan, ini tu lagi moga, nama jalan tu, hal kerana makai setergit, hanya si orang kayu si kena, gafat cun bumi, ada mana aku gafat dengan tu beka, bahadi wajah berarti nak dapat ini, hayat di sana yang kena itu. Datu se furana bambana kitina ba Yesus mal khali sande mala pena furan jere man ba tali sande ino le mbule gitini mamfude ni mamfude non gadiswa ano manera se bari sicuro
aja. Bukan Yesus sendiri. Yesus ini sih. Ambil apa kita? Silase udah sini sudah. Torbela maboda, torbela makani muni mamiti shay maji asadi, torbela maboda, gafa cakap sih gafa ke Yesus semalam nanya tina, dah kira so begaran ko kuch kuch cakap tu. Insya Allah, garam kuch kuch dah himbebi. Wah kayu sih, kelas mana nama berbat, wah tu konsep timah, wah seri teh, wah garam ke kesejur di teh. Goftar nu agar kau, amen nu agar kau. Konfisi sama namanya tapi jangan ni. Konfisi sama nu gasa sih. Balik. Hindi kita. Ani ka ilam be tumi anga ilasi ngalu kan kana kesat. Sahati sana mo. Mujada bunis jer. Ega akka gum detti barabata ya shi mana tabu detti fer. Kau nak detti nu bilu bawa tu sih. Ini si Malik si tamu sara mo ya. Jatuh berjudi, bahaya terjadi tu betul. Ugawa kayot. Himbalik kita jadi. Malik ni orang tua orang nulis. Anak Yesus setine orang ni. Bodoh kisah nama ergani. Thai singgul saja ni. Wagang kini kan wagasut kami dapat pada ni. Rumi. Di mana aku dah cenggar cek. Yo dia pada harga gesek abde abba mana hati mana radu terumi ni. Ano Yesus setine rumah. Kanseri dan apa mungkin? Warga sudut Java saya tidur di Inawan. Tak Arabi Kenya, wan nuat Yesus lembo tu. Awan serba tu konsepnya. Yo facas te fuaga yo sibikish. Yo maglafa tu surat tu na gafa tu lady kan. Ukada baraka na kesa. Gari mata anjur waga yo mo gai le sinira. Mana si sinika? Kenna si siniken. Garu wali sini bekas di sini kan, kali dapat. Baru kira saya tu. Apa tu kau tahu? Amma di wagasnya tadi korban. Muda wagga pun aja mau furu barbat. Itu ni kena bakal nama kasih. Itu ni kena mahal pura. Jangan sebut mahal sih kau. Bakal tu tanya tu di barbat. Siapa nak tak furu lagi? Kada cina furu dia tis. Turun di mana pasien dia sakit, ini macam furu dah.